Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Dhaabbilee Oromoolee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaffaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bara sajjeesisuudhaaf hin dadhabde malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba kasayyoon jedhe hin sobdi dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hin gaaga'amin hin beelayin hin du'in qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. By the way, ji'a jaan booda waa lamatu jira. Dhugumatti personaaliyaan naman filannoon haqaa hin jiraa hin jiru sin jedhu jejjannoo sanarra hin jiru nama keessa kiyyatti. Korojoon hinatamu I am not there sure. Sure miti. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uun isaan Orommanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu ba'an kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisanii Maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaata.